fi KFO mootummaa ce'umsaa hundeessuun kenna waan hin hafne jechuun dubbatan. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya nageenyi kenna kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu. Oduu ammaaf qabanne isiniif dhiyeessina hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Soomaaliyaan muummicha ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmad simachuudhaaf qophii taasisaa jiraachuun himame. Muummeen ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmad har'a daawwannaadhaaf Moqaadishoo galu jedhamee eegama. Maddeen garaagaraa akka himanitti Dr. Abiy Ahmad simachuuf Moqaadishoo keessatti qophiin addaa taasifamaa jira jechuun himameera. Har'a manneen barnootaa hundi cufamanii kan oolan waajjirri mootummaa tokkoyyuu hin banamu jedhameera. Daandiin magaalaa Moqaadishoo keessaa hedduun isaanii kan cufamanii fi sochii konkolaataa hedduu akka hin jirres dubbatamee jira. Akka BBC'n afaan Somaaleetiin gabaasetti humni nageenyaa lakkoofsaan hedduu ta'anis magaalaa Moqaadishoo keessa bobbaafamuun himameera. Bilboordii fi iskiriiniin magaalaa Moqaadishoo keessaa hundi suuraa Abiy Ahmad argisiisuun baga nagahaan gara Moqaadishoo dhufte kan jedhu dabarsaa kan jiruuf yeroo ji'a amajjii darbee keessa pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud Finfinnee daawwannaa yeroo dhufanitti simannaan haaraa waan taasifameef jechuunis dubbatamaa jira. Itiyoophiyaa fi Soomaaliyaan waliigaltee wal hubannoo hulaa galaanaa Itiyoophiyaan Somaalilaand waliin mallatteessite hordofee gara waggaa tokko oliif wal dhabanii turuun ni yaadatama. Jaarsummaa Tarkiidhaan erga bifa biyyoota lamaan fayyaduun waliigaltee irra gahanii yeroo jalqabaatiif muummeen ministeera Itiyoophiyaa gara Moqaadishoo deemuun pirezidaantii biyyattii Hassan Sheikh Mahamud waliin marii gochuudhaaf qophii irra jiraachuun himama. Kunis qaamuma waliigaltee Ankaaraa hojiitti hiikuu akka ta'e himamee muummeen ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmad ammoo Moqaadishoo daawwatan kanatti pirezidaantii biyyattii Hassan Sheikh Mahamud waliin ta'uun masaraa pirezidaantii Soomaaliyaa haaraa ijaarames ni eebbisiisu jedhamee eegama. Torban kana keessa ajajaan waraana Itiyoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa fi ajajaan waraanaa Soomaaliyaa Meejar Jeneraal Odaawaa Yuusuf waraanni Itiyoophiyaa ergama haaraa gamtaa Afrikaa keessa akka qooda fudhatu walii galanii turan. Xumura torbee darbee Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa gara Moqaadishoo yeroo imalanitti hoogganaan tika Itiyoophiyaa Ambaasaadder Redwaan Huseenii fi aangoonni biroo waliin deemaniiru. Waliigalteen kun hariiroo Itiyoophiyaa fi Soomaaliyaa waggaa tokkoof erga muddama jabaa keessa seenee gaariirra akka jiru agarsiisu ta'eera. Amajjii 11 bara 2025 pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud magaalaa Finfinnee daawwachuun dhimmoota nageenya naannichaa fi hariiroo biyyoota lameenii cimsuu irratti muummicha ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmad waliinis marii geggeessee turuun ni yaadatama. Dabalataan torbee darbe keessa waliigaltee Ankaaraa hojiitti hiikuudhaaf mariin marsaa jalqabaa Tarkiitti geggeeffamee ture. Bakka bu'oonni biyyoota lameenii maricha kana irratti argamanii hariiroon biyyoota lameenii yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa guddaatti akka ceehus ifa godhanii turan. Qondaalli Soomaaliyaa waajjira pirezidaantii Soomaaliyaa maqaa isaa ibsuu hin barbaanne garuu Associated Pressitti haasaa isaanii himan. Jilli qondaaltota ol'aanoo Itiyoophiyaa muummicha ministeeraatiin durfamuu kaamisa Moqaadishoo ni gala jennee eegna jechuun kaaseera. Daawwannaa isaanii kun qaama waliigaltee Ankaaraa hojiitti hiikuu jedhamee ni eegama. Guyyoota 10 keessatti sararoota keebilii kondaktaraa fi ooptikaal faayibarii kiiloomeetira 100 ol dheeratan hatamuun himame. Guyyoota 10 darban keessatti Matahaaraa irraa gara buufata harkisa baaburaa tokkotti keebiliin kondaktaraa kiiloomeetira 80 ol dheeratuu fi sarara faayibaraa ooptikaalaa kiiloomeetira 25.7 ta'u hatamuu waajjirri piroojeektii dhiheessii humna baaburaa Awaash Waldiyaa haaraa gabayaa beeksise. Kana malee buufata harkisa baaburaa tokko irraa hanga buufata harki baaburaa lamaatti keebilee kondaktarii kiiloomeetira 2.2 ta'uu kaafamu waajjirichi hoogganaan saayintii fi obbo Taklawaan Birhaan Saffaa himaniiru. Hanni kun bifa qindaa'een akka raawwatame kan ibsan obbo Taklawaan yeroo lama aanaa Awaash Fantaallee gandoota Dubuubii fi Dohoo jedhaman keessatti akkasumas yeroo kaan ammoo aanaa Dulaasaa gandoota Buruutulii fi Iskilaalii jedhaman keessatti kan raawwataman ta'uu himuun kasaaraan doolaara Ameerikaa 758 olii fi birrii miiliyoona 6.1 ol tilmaamamuu qaqqabuu himaniiru. Akka hoogganaan saayitii kun jedhanitti shakkamtoonni lama yeroo konkolaataa Isuuzuu keebilii kontiraakterichi achirratti hojjetaa jiru kan kondaktaraa qabatanii geejjibsiisaa turan argaman magaalaa Adaamaa fi aanaa Dulaasaatti to'annoo jala ooluun ragaan walitti qabamee himannaan irratti banamuuf hojjetamaa akka jirus ifa godhaniiru. Nageenya Oromiyaa irratti mootummaa waliin waliigaltee irra ga'amuun akka danda'amu hubanneerra jechuun ABO fi KFO'n himan. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo fi Koongirensii Federaalawaa Oromoo ibsa waloon baasan keessatti
nageenya Oromiyaa ilaalchisee mootummaa walii galtee irra gahuun akka danda'amu hubanneerra jechuun dubbatan. Dhaabbanni Oromiyaa keessatti deeggarsa jabaa qaban lamaan torbee darbee kaasee yaa'ii guyyoota afuriif qaamolee hawaasaa biroo waliin kan hirmaachisee fi geggeessan wayita xumuran mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaatti hundaa'uu gaafatanii turan. Dura ta'an KFO Profeesar Mararaa Guddinaa yaada BBC'f kennaniin mootummaan yaada kana fudhatuuf dhiisuun akkuma jirutti ta'ee rakkoo Oromiyaa keessa jiru furuuf garuu furmaanni qaama tokko qofaan dhufuu akka hin dandeenye ni beekan jechuun kaaseera. Ibsi waloo dhaabotni lamaan roobii gurraandhala 26 bara 2025 baasan akka himutti waamicha mootummaa ce'umsaa waloo ijaaruu guyyoota dura ifa godhameen wal qabatee hubannaan dogoggoraa hawaasa biratti uumameera jechuun kaasaniiru. Kaayyoon ijoon marii isaanii tarreessee yoo ta'u isaan keessaa tokko gaafileen uummataa mootummaa fi qaamotni dhimmi ilaalu waliin marii gochuudhaan furmaata akka argatan ta'a jechuun dubbateem qaamoleen dhimmi ilaallatu marii geggeessuun booda yaada furmaataa irratti walii galan hojiitti hiikuu qaba jedha ibsichi isaanii. Dhaabonni lameen rakkoo Oromiyaa furuuf yaadni furmaataa dhiheessan mootummaa ce'umsaa waloo ijaaruudha jedhameera. Ibsaa dhiheenya kana bahe keessatti garuu waa'ee mootummaa ce'umsaa ijaaruu hin kaafne. Profeesar Mararaan garuu yaada furmaata yaa'ii isaanii dhiheessee mootummaa federaalaaf naannoo Oromiyaatti geessuun irratti akka mari'ataman deema jechuun himaniiru. Ibsi roobii bahes wantoota hedduu nageenya Oromiyaa fi Oromoo waliin wal qabatan irratti mootummaa waliin walii galteerra ga'uun akka danda'amu hubanne mootummaa waliin mari'achuuf qophiilee barbaachisoo ta'an gochaa akka jira jechuun kaaseera. Dabaluunis qaamonni Oromiyaa keessatti wal waraanan waraana dhaabuudhaan rakkina jiru karaa nagahaan furuuf jecha hojii hojjetamuu qaban keessatti qooda irraa eeggamu bahachuudhaaf dirqama ofitti fudhachuu qabu jechuun kaaseera. Yaada furmaataa mootummaa ce'umsaa waloo ijaaruu jedhamuu fi guyyoota dura qaamolee lamaa fi isaan kan deeggaran waliin godhaman keessatti waraana bilisummaa Oromoo qaama mootummaa ce'umsaa ta'uun qooda isaarraa eeggamu akka bahu ibsamee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo dhimma kana irratti amma dura dhaabota lamaan waliin dubbatee akka hin beeknee fi adeemsichi sirrii akka hin taanes komateera. Gorsaa ajajaa ol aanaa ABO waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa jiilicha ilaalchisee bakka bu'aas achi keessaa hin qabnu hin gaafatamnes nu waliinis hin mari'atamne jechuun deebiseera. Dhaabotni lameen ibsa isaanii ammaan mootummaa wajjin marii gochuudhaaf akka jedhan ifatti jala butanii dubbataniiru. Paartileen siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n dhimma nageenya Oromiyaa irratti mootummaa waliin mari'achuun furmaata waaraa argamsiisuuf hojjetana jedhaniiru. Itti dabaluunis mariin kun yoom eessattii fi akkamitti akka eegalu dursa qaamota sadan walitti waliigalee ta'uun mari'achuudhaan kan murtaa'u ta'uu ifa godhan. Dhimma kana ilaalchisee hanga ammaa mootummaan naannoos ta'ee kan federaalaa waan jedhe hin qabu. Sochii jalqabame kana gufachiisuun carraaqqiiwwan godhamuu fi ololli adeemsifamu akka dhaabbatus dhaabni lamaan ibsa baasan keessatti waamicha godhaniiru. Oduu biyya alaatiin gaazatti torbee darbe keessa qofa daa'imman 6 sababa qorraan du'uun himame. Torbaan lamaan darbe keessatti gaazatti dahoo ho'a qabu dhabuun qorraan daa'imman lubbuun dhabamuun isaanii himamaa jira. Haakimoonni hospitaalaa kanneen himan kaaba gaazaa keessa hojjetan daa'imman qorraan dararaman 9 hospitaala galanii isaan keessaa 60 kan ta'an du'aniiru jechuun himeera. Maatiin daa'immanis baatii lamaan kana keessa sababa qorraatiin daa'imman hedduun lubbuun darbuu himaniiru. Lammiileen Filisxeem 945 dahoo keessa jiraataniif hospitaalichi deeggarsa hatattamaa akka qaqqabu waamicha dhiheeffatanii garuu waan deebii argatu hin fakkaatu jechuun shakkii qabanis himan. Hamaas dahoo dabalatee dhiheessii tajaajila bu'uuraa gaazaan akka argattu waliigaltee dhukaasa dhaabuu irratti taa'ee Israa'el eeyyamaa hin jirtu jechuun himataa jira. Xiyyaarri waraanaa Suudaan iddoo jireenya namaatti kufuun himame. Xiyyaarri waraanaa Suudaan ollaa jireenya namaa kan ta'an naannoo Omdurmaan jedhamu keessatti kufee caccabuun namoonni 46 yoo du'an namoonni 10 ammoo miidhaan cimaan isaanirra akka gahe himame. Xiyyaarri Raashaan oomistee Antoonoof jedhamu kibxata darbee buufata humna qilleensaa Waadii Saayidaa jedhamu irraa ka'ee balali'aa tureera. Sababbiin balaan xiyyaaraa lubbuu aanga'oota waraanaa hedduu galaafateef maal ta'ee akka adda bahuu baatus odeeffannoon maddeen humna waraanaa irraa argame rakkoo teeknikaa ta'uu mala jechuun shakkii qaban himaa jiru. Humni addaa RSF waraana biyyattii waliin lolatti kan jiruu fi loltuu kibba Daarfuritti lafaan dhahuu himuun guyyaa tokko booda oduun balaa kana dhagahame. Waraanni Suudaan adeemaa jiru Kaartuumitti Omdurmaan jedhamu keessaa naannawaa dabalatee iddoowwan hedduu keessas barbadeessaa akka jiru himama. Namoonni 10,000 lakkaa'aman yoo ajjeefaman miliyoona 10 ol kan ta'an ammoo qe'ee isaanii gadhiisanii baqataniiru.
Ministeerri fayyaa gareen balaa hatattamaa daa'imman dabalatee namoota madaa'an gara hospitaala dhihoo jiruutti geessaa turan jechuun gabaase. Komaandarri waraanaa gameessi namoota du'an keessaa Reuters maddeen isaa eeruudhaan nama akka ijaan arganis Reutersitti himeera. Yeroo xayyaarichi kufee dhoohinsi guddaan dhagahamuu fi manneen baay'een manca'uu namootni ijaan arganis dubbataniiru. Balaan kun ollaa kana keessatti humni ibsaa addaan cituu godhee sababa ta'e jechuunis kaafamaa jira. Waraana biyyattii fi humni addaa RSF jedhamu waldhaansoo aangoo keessa galuudhaan booda Suudaan bara 2023 baatii eblaa irraa kaasee hanga ammaatti waraana waliinii keessatti kan argamtudha. Lolli kun biyyattii lamatti kan hire yommuu ta'u waraanni kaabaa bahaa biyyattii to'achaa jiram RSF ammoo naannoo Daarfur gara caalu akkasumas lixaa fi kibba biyyattii qabatee to'achaa jiraachuun himameera. Torbaanota muraasa as waraanni biyya Kaartuum gartokkee fi naannolee Maarsaan deebisee RSF harkaa akka fudhates himateera. Tiraamp hayyama jireenyaa dhaabbii US doolaara miiliyoona 5 dureeyyitti gurguruuf jedhame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp sagantaa viizaa dureeyyiif qophaa'ee hojiirra oolaa ture sagantaa haaraa Gold Card jedhamuuf dureeyyiin lammummaa US doolaara miiliyoona 5 kaffalanii akka argatan hayyamuun hojiirra oolchuuf yaada akka jiru himeera. Tiraamp riippoortarootatti wayita dubbatan sagantaa EB5 jedhamu irratti investoroota biyya ormaaf kennamu sagantaa haaraa US keessatti hojii uumuun bakka buusuuf akka jiranis ifa godheera. Sagantaan kun Gold Card jedhamee kan ibsamee fi abbootii qabeenyaa biyyoota biroo US keessatti hayyama jireenyaa dhaabbataa yookaan Green Card kan jedhamuun kan bakka buufamudha jedhan. Abbootiin qabeenyaa kun Ameerikaa keessatti invest gochuudhaaf waadaa galuutu irraa eegama jechuunis dubbateera. Gold Card gurguruuf deemaa jirra gatiin isaa miiliyoona 5 ta'a jechuunis Tiraamp irra deddeebiidhaan dubbateera. Sagantaan kun hayyama jireenyaa dhaabbataa kennuun ulaa guddummaa lammummaa US argachuu ta'us ni mala jedhamee eeggamaa jira. Dureeyyiin kaardicha bitachuudhaan gara biyya keenyaa dhufuu kan jedhan Tiraamp qabiyyeen sagantaa kanaa guutuun isaa torbee 2 keessatti ifa ta'ee gabaafama jedhameera. Sagantaa kana tujjaaronni Raashaas hiree kana argachuudhaaf dhiisuu wayita gaafataman hireen kun isaaniifis banaa ta'uu kan dubbatanii fi tujjaaronni Raashaa namoota gaggaariidha jechuunis jajateera. Sagantaa dureeyyii kanaaf qophaa'ee EB5 jedhamu bara 1990 koongirensii biyyattiin fudhatama argatee tajaajila lammummaa fi immigireeshinii Ameerikaatti investorootaaf viizaa kennaa ture jechuun gabaasni Reuters yaadachiiseera. Sagantaan kun dureeyyii biyyoota garaagaraa hawwachuun hojii guddoo US keessatti uumameen diinagdeen biyyaa dadammaqeera jechuunis irra deebiin yaadachiisanii hoogganaan damee daldalaa biyyattii Hoowaard Laatnik sagantaa EB5 jedhamu kana maallaqaan xiqqaan hayyama jireenyaa kennuuti ture jedhanii waan amananiif Tiraamp isa haquudhaaf murteesse jechuun kaaseera. Sagantaan kun Tiraamp Gold Card waan jedhamuun bakka bu'a jechuun qondaalli kun dubbateera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessine hanga ammaatti kan dhageeffattanidha. Waan waliin turtaniif galatooma.